Ashama hordoftoota chaanaalii kiyyaa jirra jirtu baga nagaan karaa chaanaalii kiyyaa dhuftanii akkuma mata duree kiyya irratti agartaniin arra faayaa tiyuubin piraankii godha jechaadha. Faayaa hiriyaa hedduu jaaladhu fi hedduu kabajuudha. Yeroo baay'ee ani piraankii hin ta'u, piraankii na gochuu hin dandeessanii nuun jetti. Esti arrammoo ani piraankii ni godha. Amma dhuma viidiyoo kiyyaatitti like share gochuu hin dagatinaadha. Turtii keessaa na wajjin godhaadha. Madami kiyya samuuni akka wal lolaa wal dhabaa jiru xiqqoo ciqicciqirraa akka jirru timee jira jechaadha. Ishiinis yaa abshiree obsii biyyoormaa keessaa naan jettee jirti. Ani immoo maarra riyaatiya takkaan dhaqeetiif siifan baay'ee madam ishiitii wal loltee jirti, aartee jirti, hojiis dhiistee jedhiiti amansiisin jedheeni faayyaanis amantee jirti jechaadha. Baay'ee dawwaltii sagalee naaf ergiti. Anas yaa baay'ee dhiphattee waan jirtuuf qoy madaamitu manaa baate tasii bilbileedha tan xiqqoo turee tan bilbileef jechaadha. Piraankii ni taati jechaadha. Har'a baay'ee tokko dhiphattee akka jirtu ishee argee amma dhuma viidiyoo kiyyaatitti turtii keessan na wajjin godhaadha. Like share gochuus hin dagatinaadha. YouTube faayyaas subscribe godhaatii karaa maatii isheetitti dabalamaa isin jedha. Turtii keessan na wajjin godha. Nagaa galata Waaqayyoo fayyaa keetii. Jira galata Rabbi akkamatti. Nagaadha. Duratti waan aadaa wal tokko nan jajjabaadha dhugaa Waaqayyoo maan jedhu. Maal taate dhiisinte? Ni sittiin ta'e dhugaa Rabbi maraacha jirti beektaa bultii 3-4 itti ta'ee jira. Rabbi koo eegatti namicha wal lolteettee turte? Eega namticha wal lolte bakka azim jetteetuma hin maraatti beektaa? Aarii namticha irratti baasii jirti natti fakkaate haala irratti. Nakas dhugaa Rabbi kaleessa galgala akkasitti na caannaa xeezim jedheeni arra ganama urataan kaatee bakka na qabaa na gallachiisaa jettee cumaanan baqqaanis gaa ishii hin dandeenye obsee gaantalatoo eega sammoonni xiqqoo dhugaa ishee ishii obsa. Indee? Ganamas baqqaa. Ay wallolle gaa'ee indee ganama akka isheen goggodhattu kooru ishee agarte namtichi mana hin jiru wanno deemee jira ganamaan bahee deeme beektaa bakka deeme hin beeku ani yoo ijoolleen mana barumsaa deemedha jirtu hin jiruun maraatte naqaabii nagaa lakkisi dhugaa yaani wuy bayyesuus hin giru nam guggubdi naa baay'ee tokko natti dhagaamina aarsitee na guggubdee waanuma ishee godhu dhiisee nabe. Nani dhugaa kiyya fudhadhee jira yoo bataates nan galaa malee wanta wal caqacaqnuuf tokko hin qabnu ani fatiin jedhee. Indee galuun dandeessu amma yoo fixxinaan jette indee ani kontiraata kokkoo fixadhee jira yaa usumaa jechaatumti na dabaladuu takka ramadaana naa oolinaan jennaan ishiisin jedhee. Amma immoo manni barumsa naa cufamu innaanis ishiisin jedhe maleedha. Ani hojii koondoo koo xumuradhe kontiraata koo xumuradhe jedhee. Nakka zeenaanis gayyaa amma galuun dandeechuu amma jettetti xumuruu qabda. Ay galuun dandeessu geettee namticha gaafannee ilaallaa namticha deebi'uuti maaliif ani giddeetaan qabu gaa kontiraata koo malee kaffarramee dhufe okkee. Nakka zetti gaa akka mammaraatte deega mammaraatte maal jettee anis bakka dhiisi gaan hojjedhu gaanis hin jedheeni gaaffitte namticha amma deebi'uutti dhiise anis hin hojjedhu jedhee. Lolli yaa'u bakka beektaa zinjetteetuma yoo kaleessa hoo agarte uffata soruun tokko saaruu zinji daqiiqaadhaan na waamti hoo agarte ta'e. Kaleessa akkas jettee. Dheengaddas akkasuma bakka bultii 4 jechaadha har'a wajjin. Har'a wajjin bultii 4 zinjetteetuma na waamti zinjetteetuma maal taate hojiin immoo dhumuu baate hojiin akkam namni tokko akkamtu hojii hojjete gashii isaa 20 zinjettee saaloonii keessatti nama waamti. Indee kun akkamitti akka ani koo hojii koo riba kiyarraa qunxuree kan hojjedhuudha koon ani koo saa 24 gadi taa'u rab eenyu sarraatanya kamtuuf akkatti hojjetaaf ani sa'aatii riba kiyaan jedhu sa'aatii nyaataa kiyaan jedhu sa'aatii maalii kootiin jedhu zim jedhee kan taa'ee hojjedhaaf kanarra immoo ani aaree kan jaarsi isheen natti baatu maali dabbaa kiyyatan qabaafi
Naan barbaadun jedheen gaan hojjedhuun jedheen har'aan ganama hojjedhuun jedheen nyaata sooruun hojjetiin aan ooleef jedhee deemee kifilii kootti tollee beeshin hojii si deemtara. Naan namtichaa dhufuun jedheen. Ana disana kanatti kostiimuun jedhanii waan hin jedha. Ati immoo bilbilaan kaastu. Daa diseni messengeridha viidiyoo natti deddeebistee dawalaan ganama immoo baay'ee naaree jira beektaa. Deddeebistee waan ta'e natti agarsiista ishiin haala kaasee ednaan jalaa kaasee viidiyoodhaan itti taasee maal taatee gadditee jirta maaliin boochee minaan naan jette haara boonye zim jedheetuma bakka garaatu xiqqoo na babbadee maal taatee naan jennaa ayibanniititti tiyaan akkana ta'een jedheen. Indee sobde pirankii na gootan aan jette lakkeen jedheen lakki pirankii na gootan jedhe achumaan irratti gadi cufadhee biraa deeme gaashis. Ana siifanii aduummoon isa isanii farra argee dhugaa rabbii naan jette ana dhisees amanuu dadhabee ati bilbilaan dhugaa bisma. Ani yaa'u xiqqoo baay'ee naaree beekta sa'aatii ishiin na dabalsan naaree kanarra immoo natti piraankiidhaan maaliidhaan naan jetti nama lashi godha. Indee ganam tokko kana hidheeni. Maaf bochaa maal taatee dhees gaafate otti himte yoo namaan dhageenya akkamoo ishii godha naa arsite ishiinu baay'ee tokko. Aaraa namni tokko waggaa kana hunda bira hojjettee akkana si gootu ati sitti hin dhaga'amu. Indee ani maala ishii godharee. Ani maal ishii dhaballee jechaan dhirsa ishii wajjin ishiin wallolte dhirsuma ishii wajjin baafachuu qabdi gaa. Indeen sarraatanyaa dhatiire hojiidha malee ani wanni biraa wanni walitti nu qabatu tokko jira. Na baay'ee kabbaadhaan nan deemee dheengamee laallatiire namtichaa dhufuti waan jedhu. Namticha amma dhufne yaa gulana takka turee raatnis jira minaamina waan jedhanii fudhufu deemu. Na baay'ee ulfaata dhugaasiin jedha baay'ee namni osoo akka har'aatittuu na arsitee natti hin dhaga'amne dhugaa maal ibboo namni tokko hojjetee dadhabee akkana nama godhu. Dhugaa waaqayyo rabbi obsa namaa kenna. Obsineetuma jiraanne kana hunda maal ibboo. Araani har'a nagalchee jedheen koo har'a nan galaani maaltu na waggaa koo fixadhe har'a nan galaa nagalchee jedheen. Indee maal biyya kootti tan galaani. Indee kan ishii wajjin gungubadhu sa'a 24 bira taa'ee. Garuu maaltu kana taatee jettee suruma kana gugubdee. Niititti maraattee jirti sammuun kana fayyaan qabdu. Natti dhuftee teechee saaloonii keessa teechee aarii natti baafatte ko ammas kootu kana hoo qabde kana dhiisi kootu kana koo qabde kana hoo xiqqishuma daqiiqaa takka jala dabarfatte bakka eeyyuudha ishiin. Namtichis yaa'utti dubbateetuma gadi ba'ee deemaa bakka ishiin dhuftee aarii isheen irratti gadi baafachaa jirti. Ara maaltu na aarsaa naannoo yoo taate arraa'u nan deema faani islaamaa indee ani kontiraata koftadheera duraanuu nan galee dheekkaa eeshumatu wannoorraa karoora kootirraa naan beeffatee na kadhatee malee. Baay'ee tokko. Anti yaammoo tabaase. Ishiin rakkanni ishiin hangala kan jedhe kanaa ta'uu hin beeku ani gizee hundaa beektan hangala hidheetti soon dubbadhe in aarti maal fakkate hin beeku ani garuu. Waan ishiitis naa galuu dide. Rabbina gaafu sammuu deemtutti gifti qaba. Namtichaa dhufuuti namtichaa nan nagalcheedhaan maal fiddiiti. Namtichaa maal jettanaan jette gaa nagalchiin jedhaan gaa maalan jedhaan namtichaan hin jedheni. Indee nagalchiin jedhaan isatu viizanaa hojjetu.
Indee ganamticha tani madde namtichi na galchuun jedheen. Maal jettaan naan jette waanuma jedhu na galchuun jedhaan malee maalan jedhaan jedhee. Maal ishiin tun gadadoo? Gadadoo moo gadadoo? Ishiitti Ifaansi gaafattinayyi amma naannatti mul'iseera. yaa namti gaafatte gaafachuu baatte dhiisi. Ani biyyuma kottan galuu barbaada nagaadha nagumaan akkam biyya kooti beetti. Dhugaa rabbi waan isa. Gubatanii dhukkoo congaarraa fitte kaasanii biyya galuu. Nakkas gaakin akkanan ta'erra. Innis sarratanya bira. Bareeddu qomaa miti nagaa dhama gisee tokko. Sarratanya bira fidattee haa ilaaltu. Waan taatu laalla. Namni akka hojjetuuf hin jiru. Ati warrirraaf tun teessu. Migaa ishiin kanan biraatti ishii kajeelchisee tiree haa laaltu. Akkas kinu akkasan ta'ee har'a baay'een gaddeef boo'ee nyaachuudhaan an dadhabe. Siifan hundumtuu nama gattamaa obsaan dabarsuudha maa godha jettee. Itti obsi galuu dhaga'e maal adibe jedhii fedhiisi bakka iddoo kan turtu ta'e amma galuudha kaati sulamaan sidhiif isaayyaa gubatan isaayyaa bu'an malee isaayyaa gaaddaan malee. Anis kanuma yaadee tanan beektaa obsee tan dadhabnaan dubbadhe kun. Dhugaa rabbi. Akkas gaakinu. Amma miti waaqni jira. Firaankiisi godhee jira jiru beektaa. Arguma keessan. Si galadheera dhugaa waaqayyo. Ishii godhuu hin dandeechuudhaan jennaan koo hin laallagaan jedhanii. Addiseen garuu ani jennaan dhugaa rabbii natti kakatti Kiristoosin aan jette bakka Kiristoosittiin sobdu jechuun bakka haasa'e malee dhugaa rabbii duraan addisee shakkeen ture sillee shakkeen. Dhugaa. Dhugaa bilbila kana naa bilbiltoomaa kan dawwee ta'ee. Nasi garadu maaltu sitti dhaga'ame jiru? Way dhugaa rabbi baay'ee jechi dhuguma akkana ta'a jedhee baay'ee natti yaane gaddeen ture garuu asii fayyadhaan akkanan gootu ishiin akkanatti dhaartu jedha addiseedhaan. Addiseen deeman walitti nama xabbatte bakka dhuguma naan jette. Kakaddoonnaan Kiristoosii naan jette bakka Kiristoosittiin sobdu yaman dhiise si amane addisee garuu baay'ee naman. Addiseen ganama naada waltee koo akka turaasuuf nu qo'inaan godha innaan hin gootu naan jette illaallagaa inneetuma jammarree innaan Firaankiinaaf taatee jirta lamaaniyyuu. Baguma Firaankii ta'e bakka dhugaan ta'een dhugaa waaqayyo baay'eetiin qabeen ture. Lamaaniyyaa yuutuubii kee irratti of laalta gaama.